Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa bakkuma jirtanitti kabajaaf jaalalli isin haa dhaqqabu jechaan egaa kana malees seenaaf akka qabadhee isiniif dhufeen jira. Egaa gaaf tokko mucaan tokko mana isaaniirraa gadi ba'uudhaan mana isaanii kana cinaa eela tokko ture. Eela kana bira darbuudhaaf osoo deemuu mucucaatee gara eela kanatti kufe. Gaafa eela kanatti kufu mucaan kun eela kana keessaa ba'uudhaaf yaalii hedduu godhe. Yaalii qofa osoo hin taane iyyansas sagalee ol kaasee namoonni karaa san deeman akka dhagganiif sagalee ol kaasee iyyuu jalqabe. Egaa eela kana cinaa karaa guddaatu deema. Karaa kanarraa namoonni hedduu waan imalaniif sagalee isaa ol kaasuudhaan iyyan. Egaa osoo sagalee ol kaasaa waywaachaa jiru namoonni karaa kana deeman itti dhufan. Gaafa itti dhufan mucaa kana eela kanatti goruudhaan eela kana keessatti gad ilaalan. Mucaan kun iyyee waywaata. Eela kana keessaa maaloo baasaa jedheeti kan waywaatu jechuudha. Egaa namoonni mucaa kana laalan kun eela kana keessatti maal jechuu jalqabanii maatii mucaa kanaa abaaruu jalqaban. Maali maatiin akkanaa? Maatiin mucaa yeroo kana sa'aatii kanaan maatiin mucaa gadhiisu. Mucaa daa'ima kana maatiin gadhiisu maali maatiin akkanaa jedhanii maatii mucaa kana abaaruu jalqaban. Egaa mucaan immoo waywaatee maaloo na baasaa eela kana keessaa jedha jechuudha. Osoo mucaa kanaaf furmaata laatiin maatii mucaa kanarratti xiyyeeffachuudhaan abaaruu jalqaban. Egaa namoonni lammaffaatis deemaa dhufan. Gaafa dhufan namoota eela kanarra dhaabbatee iyyansa mucaa kanaa gad daawwachuu dhufee gad ilaale. Gaafa gad ilaalu namoonni lammaffaa kunis maal jechuu jalqaban mucaa kana abaaruu jalqaban. Mucaan maaloo na baasaa jedheet kan waywaatu. Isaan garuu maali mucaan abaaramaan akkanaa? Mucaan warra hin dhageenye warra harkaa biyee dhufee eela kana seene maali ilmoon abaaramtuu akkanaa mucaa kana abaaruu jalqaban. Egaa namoonni lammaffaa kunis maal godhanii mucaa kana abaaruu itti fufan jechuudha. Egaa kanaaf kana jidduu namoonni biraatis deemaa dhufan. Gaafa dhufan namoota mucaa kana daawwatu kaan maatii mucaa kana abaaru kaan immoo mucaa kana abaaruu laaluudhaan namtichi kun uffatuma walan uffatuma ofirraa qabu wajjin gara eela kanaa seenuudhaan mucaa kana qabee baase. Egaa mucaa kana baasuudhaan mucaan baay'ee waan laaffatee jiruuf sa'aatii daqiiqaa hedduudhaaf achi keessaa waywaataa waan tureef eela kana keessatti dadhabeeti kan jiru waan ta'eef mucaa laafaa kana achirra eela kana keessaa ol baase. Egaa maal jechuu barbaadeeti akkuma beekamu osoo furmaata kaa'uu dandeenyu wanta akka teenya gungumuun nu barbaachisu. Osoo rakkina qabnu rakkina san furuudha malee dhaabbannee rakkina sanii waliin gungumuun baay'ee nu fayyadu. Kanaafuu irra hedduun namaa jechuudha. Irra hedduun keenya rakkoo argameef furmaata kaa'uu osoo hin taane gungumuu baay'isna. Osoo rakkoo qabnu osoo rakkina keessa jirru teenyee gungumnu. Gungumuun gonkumaa nu barbaachisu. Wanta furmaata qabu rakkoo si bira jirtu sana rakkoo nama biraa bira jirtus yoo ta'e furuudhaaf tattaaffii hamma dandeenyu godhuu qabna malee teenyee gungumuun gara tokkos nu oofuu hin danda'u gara tokkos nu geessuu hin danda'u. Kanaafuu maal godhutu caala rakkoo saniif furmaata kaa'uun. Amma namoonni san kaan maatii abaaraa kaan mucaa abaara. Garuu silaa akkuma yeroo jalqaba dhufaniin namoonni maatii abaaruu san maatii abaaruutti dhiisanii ergoonni mucaa kana baasanii mucaan haalaan hin laaffatu. Osoo namtichi san dhufuu baate mucaa lubbuun isaa darbuu dandeessa. Kanaafuu rakkoo takkaaf furmaata kaa'uudha malee dhaabbannee teenyee gungumuun gara tokko nu geessuu hin danda'u. Galma yaannes nu geessuu hin danda'u. Galma yaannee gahuudhaafis rakkoo furmaata kaa'uufii qabna. Rakkoof furmaata barbaaduu qabna. Kanaafuu rakkoo nu jirtu keessa teenyee gungumuun alaan aluun nu fayyadu. Kanaafuu rakkoo furmaata kaa'uufiin dirqama qaba. Kanaafuu maaliif namoonni kaayuu qabu? Namoonni mul'ata qabu eessatti hin deema jedhee namni beeku rakkoodhaaf furmaata barbaada. Rakkoo bira taa'ee rakkoo biraa irratti hin dabalu. Galatooma.